yoo itti deebisan ni aara yoo keessaa baasan guututtuu dhaamaa jetti Oromoon hoogamamu. Bultiin tun utubaan bultii bar dhalaa miti badhiira. Bahar waatu si keessa jira. Wallaahi sitti kakadhaa bahar waatu si keessa jira. Akka ati dubbii jijjiirtee bahar nama argadhee naan jettee Fatihaan deemetiin barbaadee sadi fuudhaa nuun jetta. Kanaafuu hin taane sadiin ati fuuttamaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرت توتا في كبجمتوتا كي كم نجا كيسني فيا دا بكم جرت نتنجيني كي كون الرماد سيناقة وسنين جدا. إيجا هر اللي ديبني مالين ديبي تيجي كيسني نفو ونير ديبني يا ربي فرماتا فيدي أتي فرماتا فيدي فرمات ربي وفيدي مالي قال ماتي فرماني دابا ما يفكاتا رب الرابدين كله فرمان ربي براين فإن شاء الله جنة ما بدنا eegaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyagaa akkuma beekamu dubbiin baharii fi obboleettii teenya Fatiyaa hammaachaa deemaa jirti fakkaatti. Rabbi nagaa haa godhu. Baarillee akka nama miira keessa galee fakkaata. Akkuma waliin argine Fatiyaalleen gadda dhiifama godhuu diddee jechuudha. Amma gaa kanarratti wani dubbatanillee nama dhibaa akkatti callisanillee nama dhibaa callisuufillee akkuma mammaaksa Oromoo jedhe itti deebisan ni aara yoo keessaa baasan guututtuu dhaamaa jetti Oromoon hoogamamaa. Yoo callisanillee meebii maaltu dhufaa walitti yoo laalan waan tokko jechuun namatti ulfaata. Yoo hin dubbatettillee akkitti dubbatu sitti ulfaata jechuudha. Kanaafuu dubbachuu callisurra dubbachuu kanatu gaariidha. Dubbachuun furmaata fida. Egaa odotota fi kabajamtoota kiyyagaa bahar obboleessa kiyya bahar atuu maqaan keetuu bahara hogguma sitti baasanuu baharii siin jedhee sitti baase warri keessa bahar jechuun bahara baharri haga ga'u agarte yoo wanni fedhe itti dabre yoo wanni fedhe itti du'e hin xuraahu baharri yaa bahar ati bahara bahara akkasiiti yaa obboleessa kiyya akkuma homa kalee jennee har'allee irra deebinee jenna wanni kalee jenne har'a yoo jennee meebii dhagahame baay'ee bareeda bahar akkuma maqaa keetii tahi malee akkanan tahini ake kun sirraa hin malu bahari maqaa kee ilaali ati bahar namni tokko waa laalu malee bahar namaan hin jedhu warri keessanuu gara laafummaa kee argee jabummaa kee argee bahar jedhee sitti baafate nutillee ati baharaa ammallee ilma dhiiraati ilmi dhiiraa waa hedduu obsa maslahaa waa hedduu obsa ati waggaa meeqa qabbanaan jiraattee waggaa meeqa bultii teessana wajjiin afaan bareedaa haasoftee wajjiin jireenya gaarii jiraachaa turtanii har'a wanni xiqqoon takka akkamitti aarsitee hamilee si cabsitee miira keessa si galchitee tarkaanfii haasawa har'a haasoftu san si haasofsiise obboleessa kiyya. Mee akkamitti akkas haasofta? Yoo hanga feete aarte yoo hanga feete jechi Fatihaa hamilee keessa si galche miira keessa si galche hin obsitu ati obsuu hin qabdu. Akkamitti hin obsine ati? Dubartiin qalbiin isii laaftuudha. Dubartiin aaran dandeessu yoo aarte yoo miira keessa seente of to'achuu hin dandeessu. Meebii miira keessa seente Fatiyaan. Atillee ka dhiira ka silaa obsuu dandeessu. Bultiin tun utubaan bultii bar dhalaa miti badhiira. Barsii bar. Ati otoo utubaa bultii teetii taatee jirtu. Otoo utubaa mana keetii taatee jirtu. Otoo utubaa ilmaan keetii taatee jirtu. Jecha Fatiyaan siin jette jechi tokkichi tarkaanfii kana si fudhachiisaa bahar rabbi sodaadhu. Yaa obboleessa kiyya qaali. Fatiyaan ila yaa obboleessa kiyya bahar waatu si keessa jira. Wallaahi sitti kakadhaa bahar waatu si keessa jira. Akkamitti yoo naan jette waatu si keessa jira. Anaa booyuu gahee waatiin irra ijjattee jedhe jedha mucaan. Akkas taate malee jechi Fatiyaan siin jette jecha Fatiyaan jette jijjiirtee ati kateettee
haasaa waliin gootan irraa fahamuu dadhabde nutu warri viidiyoo kee dhageeffate irraa fahamne bahar. Ani akka duriinan seehin nama argadhe kasiin jette Fatihaan nama si caalu argadhe gara biraatitti jijjiirtee dubbii akka biraatitti jijjiirtee haasoyta dubbii isiin kasiin jette ani akka duriinan seehinii nama na bira dhaabbatu argadhe fira argadhe jechuu isiiti malee akka ati dubbii jijjiirtee bahar nama argadhe naan jette Fatihaan nama isiin argatte san anaa fi isa addaan haa filattu jettee ati haasoytu sanii miti dubbiin. Ani akki fahametti akkas ati dubbii jijjiirtee waatu si keessa jira kasiin jedhuuf kanaaf malee waa malee miti jechuudha. Odoo waa si keessa jiraachuu baatanii dubbii obboleettiin teenna anarra nama na gargaaru argadhe nama na bira dhaabbatu argadhe siin jette malee akka ati dubbii jijjiirte sanii miti jechuudha. Dubbiin maa jijjiirta dubbii maa micciirta maa si fayyada dubbii micciiruun ati duraanuu dhayxee dhiifama san bahar yoo ol irraa dhayxee Fatihaa gaafachuu irraa qabaatte haasoyni isiin achi keessatti haasoyte haasoyni gaggaarii nu hedduu jira akkamitti haasaa takkittii san qabattee Fatihaan akkana naan jette annama argadhe naan jettee jette gabbaate haasaa gaggaarii isiin achi keessatti haasoyte meeqa kam dhoysite oduu arguu baannellee arginee jirraa barimoo isiin tun har'a Fatihaan mataa lamaan jirti har'a dadhabduudha garaa qabdi ni beeyta odoollee xallee jiraatte waallee garaan qabaanne akkasi ati badhee keessa deemta bashannanutti jirta akkasina fakkaate bara deemetiin barbaadee sadi fuudhaa nuun jetta kanaafuu hin taane sadiin ati fuutta maal sadii ati fuutu ta'isii olii tamaali ati fuutu naa hime atiin har'a jecha haadha warra keetii takkittii dabarfachuu dadhabdee haadha ilmaan keetii isii ofiifuu lubbuu lamaan jirtu dubartiin tun yoo garaa godhatte amala jijjiirattii jaran yaa bahar obboleessa kiyya yoo duraanumallee nagaa qabaatte amala jijjiiratti irratti lammata gocha kee kanaan hamiira keessa seen dubartii yoo garaa godhatte haasoyni isiin haasoytu haasa xabiibit nyaata jibbisiis waan adda addaa jibbisiis isiin kanarraa ka'ee waan irratti dalagamaa jiru kana wajjin miira taane keessa seenuu mal ati kan akkamii walaalte kanan beeytu akkamitti dhagamuu dide kun ati badhee keessa deemaa jirta yoo isiin tun boru mana keessatti kophaa isii ilmaan dhiqoolee kan malee uumuu biran jiranii dubartiin yoo garaa qabdu yoo ciniin sun itti dhufte mana yaalaa barbaaddi gargaarsa barbaaddi ati isii dhiiftee quban qabdu ta biraa barbaada badhee keessa deemuu jirta isiin tun akka maataa ta'u obboleettiin ta'e yaa obboleessa kiyya bahar rabbiillee rabbii kiyya ofirra sodaadhaa jette rabbii yoo ofirra sodaatte ammallee obboleettii teenya tana sodaa rabbii keessaniin gajjedhiiti waan isiin haasoyte uma xiqqishuu takkitti kalimaa takkitti qabattee waan guddoo gootee waan duraan garaa qabdu ol baastee akka illi fuudhu kana godhe Fatihaadhaan nuun jetta Fatihaan yoo akkasiin jettees wanni isiin akkasiin jetteefillee yaa obboleessa kiyya akka ati yaadde sanii miti dubbiin akka ati yaadde sun akka dogongoraa irraa deebii dhageeffadhu waan isiin siin jette san mee irra deebii jedheeni lama irra deebiste jette nama argadhe nama na bira dhaabbatu akka duriin seenii siin jette malee akka ati jirte sanii miti dubbii jijjiirin baabaa rabbi sodaadhu namni rabbiin ofirra sodaataa deema dubartiin tun miskiina ati hordoftoota kiyya ilmi dhiiraa kun waa hedduu obsa wanni obsa waa hedduu jira bahar ati bar yoggaa haasoytu hayyuun si baase hin jiru bar namni akka keetii hayyuu hin jiru bar
mana keessaa nagaa dhaburra uummata wajji nagaa dhabu wayyaa nuun jettaa bara. Ka kana beeytu. Ka kana beeytu mana kee akkamiin nagaa dhoogita. Akkamiin nagaa dhoogitame. Tabiraa qabadheetiin Fatiyaan irra dhiifama naa godhuu dandeettuun tabiraa barbaadee alaa qabadhee fidee tumma saanuuteetti jedhee mana isii jirtu keessatti of seensisee ofii isiitii akka funya uritti dhiifama na gaafatu. Wallaahi dhiifama sin gaafatu. Akkam akkamaa soitaa yuusa. Isiin maali ka dhiifama si gaafattuuf ati yoo murteessite. Ati hin fuudha jettee sadi fuudhaa. Ililliin baalagee jettanii baalagee akka ililliin sadi fuudhaa nuun jette. Sadiini 10 fuudhisiitutti rakkataa nu galchu. Garuu gifii obboleettii teenarra dalagaa jirtu dhiisi. Ati yoo tammaan barbaaddee fuudhuuf deemtu sun obboleettiitti yoo taateewu isinlee boru akkanuma gootaa jechuu bara. Ka kana walii wallatti gootu maaltu jira? Moo sammuu ammaa kana jijjiirachuuf deemta? Jaartii jijjiirte malee amalaaf sammuu hin jijjiirree ati. Kanaaf dhiifama gaafadhe takka dhiifama gaafadhe lammata deebi'ee dhiifama hin gaafadhu Fatiyaa. Aboo yaa obboleessa kiyya adeero takkaa miti 2 3 4 amma dura leesin jedhe 2 3 4 irra deebii gaafadhu sitti xiqqaatu sitti uffachiisu 3 4 gaafadhu yoo isin didde achiin booda eeywa. Mucaan kun 3 4 gaafatee jenna nuti illee hin gaafsan ni agarra. Takkuma gaafatteedha hittee sanittuu bara ogguma gaafattu sanuu lolloolaa ala keessa deemtee viidiyoo nama wajjin irra waraabaa wanna taasaa jirtu kun maali jechaa lolaa itti haasoytee dallansiiftee dhiifama gaafadhe akkasii dhiifamni akkuma ol seenteen yaa Fatihaatiyya haadha warraatiyya kabajamtu haadha ilmaan kiyyaa bareeddu. Wanni tahe guutuun dogongora. Wanni sun taheetiin atillee natti aartee odoon tahinuu jechuma namaatti addaan nu baasettee jechuma namaa taheewu. Yaa Bahar akkanatti dhiifama na gaafatan malee lola viidiyoo ala keessa deemtee nama wajjin irratti waraabaa maalii tahaa maalii jechaa takka asiin dhiifama jechaa takka asii lola akkamitti dhiifamni sii argama akkanatti. Akkana beektaa dhiifama nama gaafachuu akkana gaafatanii. Namni dhiifama nama gaafachuuf deemu amala ofii jijjiiree ka duraanii daran jecha bareedaa gabbaafatee fuula ofii fuula ifaa godhee akkasitti dhufee nama kana qalbii cabsee dhiifama nama gaafata. Akka ati lololaa asii viidiyoon irra waraabaa ibaluu wajjin deemaa maal tahaa balloon bakka yoo sii bu'e ibaluu akkas yoo sii ta'e jechaa miti kan nama gaafatu dhiifama. Yaa Abba haadha barraatiyya kabajamtuu ulfaattu. Wanni taane dongoraan jidduu keenya seene shayxaana mana keenya seene waan akkanaa kana wili ittiin deebi'u wal gorfachuun gaariidha yoo dallantee jiraattellee irra naa tarii jedhan akkanatti gajjedhanii nama gajjetteef jaartiteeti maal sii qaba maal sitti hafa salphina qaba ulfinna malee kabaja namaa dabala malee ammas irratti taa'i itti yaadi akka har'a haasottu kanatti miti dubbiin. Akka har'a haasottu kanatti waan ani dubartiin nan bulchitu dubartii dhiifama dubartii ati dubartiitiin hin deemu bar jaarsaaf jaartillee jaarsa dhageettee jaarsillee jaartii dhagahee akkasitti deeman malee dubartiin akkas nan gootu akkana haasaa dubartiin ati sadi nuu fuutu kan maaltu jira isaa sidhuutte namni haasaa kana dhagaye dubartiin akkana nan gootu jecha sadiin ati nuu fuutu eessaa jira yoo ililli masan taate malee tabiraa taate fuutu hin jirtu dhiifama naa godha yeroo hedduu ilillii tana yeroo hedduu nin arrabsanii miidhaa. Isinleen obboleetti mateenna baarsitu dongorsee isi masanuu si dongorse odoo ati gaafa isii sitti haasoytu fuudhetti kennitee kolfitee hayyee marhabaa jechuun ni baatte yaa obboleettiitti yaa ililli an bultiin qaba anaafati obboleettiidha obboleessa sii ta'a obboleettii naa taata obboleettii akiraati waan akkanaa yaadine of keessa baasi ati jetteeni hulaa banuu fi baattee muyyattiin tunillee hin arramsantuu yoo jechuudha kanatti namni marti funyaanitti isiin qabatu jechuudha. Obboleettii yaatu dhiifama naa godhiu dhiifama si gaafadha. Bahar yaa obboleessa kiyya qaali. Wanni akkanaa sin baasu wallahi sin baasu gorsa namallee dhagaye. Oromoo waan jettu yoo mammaayitu
ربي جد أبولا جدني ددني ديمني ربي وقعدون التديت ربي جد نبول جدني كرتني جدن أكسته ديمتا أكسته ديمتا مسانو رتة في الدين فتيان يفهم أنا قافت تكسيو يا دونغورته مال زمال ترى رتة يفهم سقافت قد بيته مسانو رفول سيجته أكمل تكلم تفتح ما نجو even ليجي سقافت تنجرو أتفونان إذن المال في كذا تاو المال في وجيم بودة جراتة أو فارد أبدومه ما ور فتيها أفوف في دزون قافا فور وانا قوتني يجتاور أبونا مودن تاكيتر سيقور سمالي وانا تقول آير تسري نتي بلتيك أبنويتو أكنا أويتو فتيها أكا فتيها هين أرغتو سيجن آير رمالي تقول أنين فوري دبان فوري مال تنقل هريوم ماف ست بوهاجر رمالي هريوم ماف ست ياجر رمالي أنا في تنكم نو يوفي تفور يوفي تديسي ما هذا كنا مال تنقل شنو كانان قباتي وانا جريني دي كانان فسرعة جبت مو فتيها اللي كان فتيها سرعة جبت فتيها أبسيتها كسيت يادين هاي سيمجاو 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 اتمنكويت والله فتيها أكنا قرآن هاي odoo ana kisii kana tahee jedhi bakka isii kana bu'u oflaani rabbuu sin goone dhiira godhee si uume wallahi billahi ana mallee irra deebi'ee si hima ta akka fatihaa imaan argattu inuu siin dhalattu irra deebi'ii dhiifama gaafadhu haadha warra keetii amallee taana irra deebi'ii dhiifama gaafadhu والله بحر ميزانا وسكاسة ملي كبجا ستي هورا ملي كبجا سران الرزو كبجا سران الرزو والله كبجا سران الرزو إرد الدبي غافد أمس جران جرو إرد الدبي غافد جيتنا ماتي نموركت كيسة كنا قول أوري كنا قوتن والله واتكارنا من ورنا يرنجرو يجو وفي كتفو مويت الوتير كده وانا كنا كيسا باي ميرا كيسا جرتاسي أرجي ميرا كيسا باي أتلين بار إيرا تهي بابا أتو درارو إيرا والله بار أفتوارو ميرا كيسا سينين أتي أسي يو أرد أسي فتحا يو أرد والله بريدامي إلما كان اللي أكما تكاليسا نوجدت بابا إجولين تي يتم ماب سغالي غرغدو رجيتين جلان جيك أمني يو أتي چل جتة كباتي وان برا إغلتي ijoolleen kana daran jeeqamti haasaa san irraa ilmaan kee illee jeeqin kalli ilmaan kee haa baratanii fatihaanuu dhiifama sii godhuu didde calli sii galii ilmaan kee keessa taa'e isinlee aara kana keessa haa baatu atillee miira keessa seenin to'adhu mana kee qabbana itti buusi nageenya buusi mana kee keessatti nageenya ka buusuu danda'u si malee hin jiru ammallee akka amma haasoytu kana gabbaatee ميرا كيس هنتي أكنت وني تكدفني of tasgabbeessii of qabbaneessi baabaa kiyyaa siin jedha nasihaana siidhaa mutana wallahi nasihaana siidhaa mutana akkasiiti habiibii kiyya jecha kanatti fayyadamii of dhaqqabii of yaadadhu miira keessaa bahii siin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinillee du'aa'ii godhaa bakkuma jirtanitti du'aa'iin teessan waa hedduu gargaarti akkasiiti warroonni immoo iyyuu asirratti miidiyaa irratti ol baatanii koomentii jala deemtanii miidiyaa irra ol baatanii iyyuu baanne akkam ta'a akkamaa goonu iyyuu baanne argaa jirta dubbiin akka jirtu akka ta'aa jirtu argaa jirta baariyyoo itti bilbilta sitti dhufu akkam goona iyyuu baanne miidiyaa irratti ol baatee hin iyyina dhaqa akkas godha namni keessa waa hin beekne itti akkas haasa akkasiiti hordoftoota kabajamtoota kiyya naa ulfaadhaati rabbi khayrii nu haa dhageessisu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh